هاي للي هاي إبراهيم ساعات برنوت هفديم توانين بيخوفين برا سد فيسي بجرا إيه زانك وزا برنوت تسيري تنافنا سد بجرا دماغي سنة كم ناقوتي دماغي خم هاي دماغي خم نانجا تاتا مندروها سونين تري سنبرد بيجرو دمتي بليس اللي لي كنا نجي عنا مدلقتو نما على منقبو نما جيتي يا سوتشي يفيز دندي سلي دندي ودندي توكو كمتي أنسين بيخا كده لقيتو جلهم خيد الجبادو أنكايوت يبكان قال مانجو ملي وأنا كنا حسين برباد اللي بليس ما عرفنا ندقين ما عرفنا فينو بنركنا خن ما عرفت تمول لنا تاني نتجرو خن سيمي وبلي سخية ذا كان عم برتشو قفان فادا جالل لا في برنوت ولتي ونفد نجرو إبرو ميلا خينا جلاجك أبي ميلا خيا متي مرخص جل دي مجر أونيتية سنت أونيتية خيس نجرتها أونيتي ثناس دلقا هايلو سام برنوت أنا جيسه أبو أدوني لازي أولزين ده خمسة دشين هو دعاءني دام فان تحدث يا جاي أبو أبيله بويدو nyata nana khai je male mishan adam fisin je ni fifo ui kama adam fisi سرابنا خدت خدادر كتنا رابني أتي دي ما يسجرتاتي إبرو نقبخا إبرو إيه مال سنجاو إبرو خاني بيتامي ما جنوتي سجالة ما هي جنينتي أنت لا ناسوا كنا نفدوا أنا تيملي سلاجلي توبا دي خلاص يقدر كتير سياقر السطور هاي ميقاتي تقول لي استنى كيفهم كلاسين غوتو فريندي قبدي أنا رايل لي إيجاليتي هاي أتمنى جايو كبا تمام كبا جيلي أنكايو قدام كبا برنوتو هي بردي بكانغون برباد أيه برا تنجرون تسنونه برا نجنة دفتر أخباري في دهان دفنو جال لافرام براتين دكا ولو درت هاي ليجت وأنا كنا هسا ننكي بورصة خي شو كبا نرى نما دلقتو نما واون دخل سيدن دي سيغوتو دندو ديريا كنا دبا مجراتي تنافيا جيلتي يتبه كدوي أنا ما برنوت الجرو أما جال لاف يرون كب جيلي سما كنا جتو غا يرون سدبرتي إبرون دبنا الله تيسران فورينا سيمتين جرا أسوقي خيرون أنت خدت خان الراجل ده برسيستم سنتي جرتي براتشون كب ऐसा खाते हो बुनान वगैरह फान जेबर दलगा मकीना लमा गना से के दफ्ते दलीते दफी हो तो
dhuftu. Ammaan dhugee dhufaan jee bar. Uggaa dhuftu buna achumaan teekaawee naa godhi fidi. Buna teekaawee? Buna moo? Qoonqoo seetee moo? Pasta jira, kaywati jira, misto jira, anida jira. Ala kula hundinuu ni jira. Laki amma buna zebra lamanuufit. Dhiifama biroo keenya buna eetee na fakkaata. Yaaboo kadeemu hundi bunuma naa feera. Ani fiifuu ammaan irrii bakka beelaan na jira. Maal jettee duuba? Faxara nyaanne dhiifama naa gotee yoo buna dura waan naa buuste hedduu na tola. Maal rakkoo qabaree akkas taatu jedhu? Zaali daawwiti si fidu. Bareedaa jira laal qabaan hundaa jira. Inni taa waanuma nyaatan takka. Okay, yeah. Ana amma buna naafit. Sittole kam go? Sittole alaan sittole. Yaaboo namaa akka kiyyaati yoo si toleete haaka keetii kana mee raahaa jiru kana mee maal jennaan? Fuutan jaarisi? Anumoo. Anumoo. Haa ilmaan meeqaan geessu hoo? Wayi biroo wallahi osoon barnoota irra jiruutiin jarjaraan dogongora guddaadhaan barnoota kiyya gargar muree nin fuudhaa jee guyyaa keessa lafaa ka'eetumaan waan fuudha jaan kana seene. Aruusa godhadhee kabajaan torbaan takka booda aruus baharatti gargar bahuu keenya ni yaadadha. Haay amma wajjin jirtan jechuudha? Wajjin jirru maal jeetiin siima gaafa gargar deemnu aruus baha keenya irratti duuda si ni yaadadha malee waa takka dubbiin sunuu akka manaa mana fakkaatu wanni irraa yaadadu takka illee hin jiru wallahi. Barnoota murteetti kara fuudhaa seettee guduraas? Nuti lameen waliifis hin taane barnootaafis hin taane maal jee akkaan siimuun beeku. Sisterin kita kakami jirti. Sisterin dia, manuma jirti ni kan? Yoo kana dubbisu barbaadeetiin akkamatti ni bobbontiisa nama jaalatu qabdiisa. Maal? Jaalallee obboleettiin deemu. Obboleettiin deemu jaalalaaf jinnaan qoteen isii cabsaa meen. Qoteen isii cabsaa obboleettii tiyaan. Kaisii jala deemee akkana isii ilaale. Imbeene fan nam takka dhiirri kan takana nam takka isii ilaalu. Bisuuf yaalii godheetti abbuun isii wajjin haasa'ee waan jiru xiqqoo. Atumatti moo? Fuulaa sirraan kanneen akkuma takka natti ulfaate jechuudha. Yaa biroo keenya kun haaluma obboleettii tiyyaati. Obboleettiin tiyya ganama mana qaraatii sa'a boodaa laayibirarii galgala daftara sii malee waan akkanaa quban qabdu. Dhiirri abbaa fedhe yoo akkana si tuqe gara galtee ilaalin jee ana kagorsee erge. Kanaaf amala obboleettii tiyyaa waan taateef jecha ati immoo garuu dhibboota ijoo hin qabdu.
Waa'ee obboleettii xiyyaa responsibility guutuu anaa fudhate. Ana irra dhiisi waan isii. Ayyee. Adeera keenya tokko jira. Habiyyaalaa jiru. Baatii 3-4-5 irraa guutuu kanuu yaadata. Ayyee. Innin dubbii tana keessa dhimma kana keessa waan isan galchineef jecha hin sodaatin kanatti responsibility anaa fudhata. Adeera alaa qabda jechuudha. Akkamitti quba qabaatu? Wallahi nu quba qaballee hin jiru, nu quba qabaas hin jiru. Akkuma fedhe inni baatii 6 baatii 5 guutuu akka nuuf dawwala. Ogaa nu dawwale doolaara qarshii 100 kichaa inni ergusan. Gaani meeta jimaa kan yibiran dabru. Tasgabboytee ilillee. Garuu maaliin ta'e? Hai maan taatee takkaa akkanatti si arkeen beeku. Si dhukkubeeru. Waan beekni laabu. Hai maali naafuu faangeeleeteetiin itti rakkoo jira. Olleenuu akka fakkaatutti ganama osoo faxara nyaatiin hin dhufe. Kanaaf dachiin naan marte. Hai faxara nyaanne. Maanaani minaay mana keenya wajjin nyaannaa bar silaanaa himte. Akkan na godhe jeetii waa nyaanneeti. Waan si dararuun barbaanneef. Hai kun bar dararaan jaamu bar geeleedhaami geelee jechuun bar obbaleettidha. Akkamittiin ati na dararta akkana jettee akkamii yaaddaati. Yoo akkana taatee bara haala kanaan barachuu akkamitti dandeessu barachuu hin dandeessu bar. Amma bas haala kanaan waan barachuu hin dandeenyeef barsiisaa irraa hayyimaan siif fudhadhaati kara manaa galtaayaa. Barnoota baayoloojii hamaayyii kana baradheetiin deema. Hai no akkanatti maa barachuu hin dandeessu akkam taatee baratta. Anaatu siif hima waan baranne boru. Bakka amma hayyama barsiisaa biraa siif fudhaati galiitti qoonqoo nyaadhu. Akkasitti irra jiraansaa hedduu amma ni jira. Deeqaa shan keessatti akkan sifitu waada si galeetiin ture garuu naamichoon. Akkamitti? Arraan taneessoo josuma naasoo jiru lafa nu biraa dhufte. Yeroo qubee maal taate? Faxara nyaanneen sahaa gisee manaa dhuftu sanumaaf kuftee na fakkaata akkaan. Oh my god. Hayyama barsiisaa irraa fudhadheetiin karaa manaa galchee jira. Amma tu mana jirti jechuudha? Laakiin deemuu dandeessaa mana wajjin deemnaa? Bakka hojii riyyaatiin jiraana koota hojjetti wajjin deemnaa? Tole ni dhufaan eegi. Yaa si deeggarga. Aayee. Reefuun tanaas obboleessiitii wajjin hin ture. Obboleessi ammoo akka nama isaan gargaaruu hin qabne natti himee ture. Yaa hoo jara kana gargaarsa isaan barbaachisan fakkaata. Mucayyoon tuni barnoota jabduudha. Iyyoon isii gargaare maal qaba? Barnoota isii akka murreef isii gargaaruun qaba. Saatan mana barnoota irraa galu maali? Mana barnoota irraa ayyama fardii kun.
wanni mana barnootaa dhaqxuuf maali? Hayyama fudhatee wanni galtuuf maali? Kau ada pemeti berarti Afro tayang berarti. Maal taate? Kenapa peterengan ini? Jolle jadi terkepet. Dachi shirsiin jee. Ganaa dachiin 77 taati. Faxara nyaanne. Jiruu akkanaa kana keessa deddeebiin ati qollee qofa siin jettu siloo qofa ciisume. Kanti naan jettu duuba. Ibroon ni beektaan? Ibroo nama if danda'e nama kabajaa qabu nama nuufillee ta'e atiifillee ta'e jiruu akkanaa keessaan baasuu danda'ullee. Kanaaf Ibroo nuuf heerumta. Anis jiruu akkanaa sagagaalaa kan raaniin baha. Atis bakka deemtu beelaa fi kanaan fufuun hin jiru nurraa hafaa jechuudha. Maali Ibroo bira deetee turte? An jiruu teenyaa fi yaadee malee Ibroo gorsa Ibrootii fudhachuu gabbee. An barnoota fayyadisee waan akkanaa kasin seenaa. Akkanatti heerumta. Anatti jabaa saasatan. Dhageessaani an kaayyoon tiyya barnoota waan akkanaa kasin seenu du'ee badullee. Arraas boruus ni heerumta ni heerumta. Hineeru. Itti laana jala afaan deebisata. Siime laalan gadda afaa. Harki xiyya duubee samoo siimeen. Ital waan bobboochuu kana diisiitii mee daddafii bishaan nafiti. Yaa Rabbi ablannaa jimaa kanurraa kamirkaanaa miqqanyaa sharranyaa yaa Rabbi chinarraa qabi. Jimaa kanallee afaan kaa'achuu hin dandeenyu. Ajaa'iba bar. Oh, Ibroo Abbaaqa. Bro. Aboo. Nagayami. Sodaa si jaalataa kootaay. Anaa jimaara kan taa'u deemu dhufte. Aboo deesi. Nagaya fayyaadha. Akami. Nagaa. Ibroo keenya gaanuma jira fayyaadha bara. Akam arree isaa kana dhufte isa. Ahoo kanumatti nas bee. Ahoo arra dhiisi gaa du'aa idiyaate. Duruu jimaara gateesse. Ibroo keenya jimaan kun nafar jiidhaanii beektaa. Maali xiqqoo ililoo ijoollee aarsanisa? Boo mitiyyoo dardarummaa itti keessa fakkaatti. Akkanumatti afaan jala deddeeffatti saniin barlooleen ammoo ol seenee. Mee waa hundaafuu yaamiin waliin dubbanna. Isii wajji qa? Ililli. Ital ililli. Keessumaa mana jiraami. Hai Ibroon osoo mana jiru ati haala teessa? Ililli isa aarseen? Lakki maatii miti. Beektaa gaa ililli nama barnoota jaalatu barattuu cimtuudha. Nama kaayoo qabu kanaafuu fuulduraafis itti fuftee akkasiin barattu hanga yuunivarsiitii seentee yuunivarsiitiirraa eebbifamtee baatu akkatti isii cinaa dhaabbadhee barsiisuudhaaf duuda bal'aan qabaa kanaafuu fedhiin jaalalaa kaniin amma duraa ittiin wal dubbachaa turre sana irratti haasawaa ture. Amma booda gaafa isii keessaa dhufte waan eebbifamtee gaafa sadarkaa san geessee achirraa baate naa ta'uu ni dandeessa. San hamma isii keessaa dhufuutiin eegaa jechuudha. Hanqaan yuunivarsiitii seenee eebbifamee bahuuta akkatti kana gargaartu yoo taate galata ta'e akkaan itti eebbisuu ta'e. Matti kaayyoon isii guddaan wanni itti reefulee ol jeequ jirru waa'ee barnootaa kanarratti. Kanaaf michoon kaayyoo dheeraa qabdi barnootaaf booda isii deemsisu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf barnoota isii ati hanqa isiin fiixaan baasutti cinaa dhaabbachuu kee Ibroo keenya hedduu galatoomni siin jaa. Isii bira kutee atuu barnoota kee bakkatti murteerraa eegaltee amma yeroo ni qabdaa yeroo ammaatirraa eegaltee akkis yeroo ta'e dabarre waan hunda waan dabre dhiiftee deebitee ammaan tana fuula kee karaa barnootaa deebistee akkanii fi barattu atuu kanaa si barsiisuuf akillee deeggarsa si godhuudhaaf qophiidha. Maala kaan si deebisu hin beeku. Hedduu ati jechuun nama guddaadha. Hedduu nama kabajamuu qabu takka. Obboleettii xiyyeeta kaayyoo guddoo qabdu san. Arraan tana kaayyoo isii galmaan ga'uudhaaf addii seentee
dhugumatti gaa obboleetii beekutti anaaf illee qawaada yoo kana sin taane ibroo keenya kama kan sin joon beeku hedduu galatoomi umara ko gabtay ibroo keenya hedduu galatoomi umara ko gab ililii keenya gaa anis reefu badii guddaa kan balleessaniin beeka garuu fedhii barnootaa keetirras akkaan ajjadhaniin beeka haaruma yeroo nu godhe malee waa jaaladheetiin miti kanaaf anis barnoota keenya akka itti fufnuu fi ati qabxii eegalte sana akka galmaan geessu aaddiin irra nu seenamee jira kanaafuu obboleessi badii reefu balleesse dhiifama guddaa naa godhi amma boodallee cinaa dhaabbadhee waan hunda waan ati feetu hunda akkaan sii godhu aaddiin si seena ati barnoota keetirraa eeggooda biyyi ayee lilli intala dublaa takka barnoota sii bakka murturra barnoota sii kan akka itti fuftu godhuun bar dirqama lammummaan irra jiru kana jechuun ammaas akka nama maallaqa baankii kaayyatee filan kaamela kana nyaanna isiin afeera jetanii ani jimaa xiyyaara taa'ee jiraati